Mega daawwattoota keenya qophiin keenya malli maali ka jiru akkuma itti fufetti jira. Mee obboleessa keenya tokko keessummaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Mee obboleessa keenya ati hoo dinagdeen ati qabdu mee maaltu achitti isin jalaa gubate? Ani wanta duraan dursee wanni an jechuu barbaadu baga waliin nu ga'ee baga nu argitan jechaa miidiyaa kennaani. Ani dhaabbanni magaalaan nu jiru magaalaa Adan Sheekaatti irratti argamna. Nu bakka ganama iddoo bulteeti yaanee gara bobbaa UNN itti deemnee yoo iddoo san jiraannu meeshaa keenya gara wanna qabnu tokko tokko isaaniitiin idduma san kaawwanna. Bakkee ma jiru san kaawwanna. Nu achiin deemnee dhaabbata wanni haganaa nurratti uumamaa waan kanaa nurratti uumamaa waan hin beeknu tokkollee hin qabnu dura. Nu kuni wanni kuni jiddumaan nutti galte. Sababa kanaaf yoo nu iddoo dhaabbataatti jiraannee achitti iyyannee nu galchaa kunoo waan kanaaf jedhamee waraqaan kun hundi nuu kennamee isa fudhanna jennee yoo nu yaanu nuti waan taanu wanni akkanaa nurra uumamee meeshaan keenya gubatee ka gubatee ka meeshaa silaa namni haarawaa qabu guuratee nuti waajjiratti galchan. Anama fakkeenyaaf goddanyaa kiyyaa wajjin. Mega daawwattoota keenya torbee kana keessa immigration warri IOM ka jedhamu baqattoota Oromoo biyyarraa ba'anii fedhiidhaan gara biyyatti deebi'uu danda'an gara biyyatti akka galchuuf qophii shaakala duruu akka jiru dhageenye jirra. Mee IOM immigration warri dhaabbanni kun baqattoota kana galchuudhaaf kaleessa yeroo isin qaban maal isiniin jedhan? Wanni takka nuun jedhan hin jiru. Namni Oromoo keessa taatee Oromoo taatee magaalaa kana keessa tokko namaa jiraachuu hin dandeettu. Jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keeti nama Oromoo ta'e ilma diqqaa waraana qofa osoo hin ta'in dhaabbata waraanaa askaraa qofa osoo hin ta'in wanni yaa'ee nu qabe hundini ummata magaalaati. Nama tokkodhaan gabbahanii karaa kana kootu jira. Ana masgiida seenee masgiida na baasan qabanii. Mee dhaabbata IOM immigration warri kana agartee ulaa san dura torbee kana dheeytanii jirtanii? Guyyaa guutuu dhaqaatumaan oolu. Guyya takka wanni hafni tokko hin jiru. Kunoo waraqaa qaba boru ganama beellama qaba. Beellama boru ganama dhaabbata intinaatiin nu fe'anii nu dhiisaa jennee kadhannee dadhabnee nu harkaa fuudhanii darbanii. Beellamni kun ka gara gartee kan itti guyyaa itti imaltan eeggattani moo kan beellamni kun kan guyyaa boru namni fe'amus ni jira moo hin jiru? Warra fe'amu keessaa tokko. Atummaan gaa eegaa daawwattoota keenya innummaanuu mataansa nama guyyaa har'aa yookaan gara biyyatti ni deebifame jee qophii gartee kaartiin hundi kannamee fi qophiidhaa irraa isa tokko. Isin galchinaa jechaa reebichaa fi miidhaa garaagaraa kan irraan gahaa jiran kun waan nama ajaa'ibsiisudha. Waan nama ajaa'ibsiisudha dhugumatti kaardii fi qophii gartee gara biyyaa isin galchinaa osoo jechaanii jiranii gara biraatiin qaamni mootummaadhaa reebichaa fi gocha suukanneessaa irratti raawwataa jira. Kun waan nama ajaa'ibsiisudha. Mee qabeenyi gartee yeroo isin saaman yookaan isin reebicha irratti geggeessan isin saaman akka nama tokkotti ati wanti si jalaa fuudhame dinagdee meeqa ni ta'a? Ani obboleessa kiyya goddanyaa kiyyaa wajjin yoo xiqqaate meeshaa 100 nu fitan. Ani wayaa tama narra agartu tana namatu naa kenna. Kunoo akka dhaladhe kana qofaan jira wayaa tana namni natti kenne tana goddanyaan biyyaa qabnu na uffise. Kan meeshaa an keessaa qabu wanni takka natti namni mandaa'uun isaama. Egaa obboleessa keenya kun yoo xiqqaate meeshaa 100 kan achi keessaa qabu kan saamame obboleeyyan keenya egaa kanneen biraatis hedduudha. Isaan nama tokko qofaa miti kan saamame hunda isaaniitu saamame gocha akka maleedha yookaan gocha suukanneessaadha irratti raawwatanii kaleessaa ka'ee amma yeroo jiru kanatti wanti godhameefis hin jiru. Hidhaa dhaabbata yookaan qabanii beelaa fi aduudhaan irratti raawwatanii miidhaa amma hin jedhamneen qarqara galaana iddoo baqattoonni Oromoodhaa sanarraa dhufan waggaa tokkoo fi ji'a lamaaf jiranitti darbatan. Yeroo kaleessa galgala sa'aatii 4tti iddoo kanatti baqattoota kana fidanii naqan obboleeyyan keessan isiniifinne jedhaniit nutti himanii obboleeyyan keenya kana nuufiduu dura odoo hin taane mee akkamiin nuufiddan jennaaniin usaadhaa haa ta'anii
jedhaniit qajeelfama nutti kennanii nutis kan jirru iddoo kana jireenya suukanneessaa fi aduu fi rooba caama keessa kan jirru waggaa tokkoof ji'a lamaaf obboleeyyan keenya nama 513 kan magaalaa sanaa keessatti balaa gartee gocha suukanneessaatiin dhuman falmii isaaniitiif baanee kan jirru qarqara galaana Adan kan jirru waggaa tokkoof ji'a lama lakkoofsisnee jirra. Sanuma gubbaan obboleeyyan keenya kan gartee dhaabbanni IOM Immigration Zaward jedhamu qabneeti gara biyyaa isin galchine jedhanii kaardii gartee imalaatillee kannanii fi guyyaa kaleessaa gocha suukanneessaa kana irratti raawwatanii hidhanii saamanii reebicha adda addaatiin qabanii iddoo kanatti darbanii ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan qophii malli maali jedhu mee haa wal gaafannu malli maali yaa Oromoo biyya keessaayis miidhaan adda addaan warra deemaa jira dhumaatiin keenya hin dhaabbanne biyya alaatiis akkana mee qophii malli maali jedhu kana wal biraan geenye malli maali yoo kararraa banne maal ta'uu qabna malli keenya maali kaja'u ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan wal biraan geessanii sagalee akka walii taatan dhaamsan isinii godhaa obboleeyyan keenya kan argitan kun halkan kaleessa nyaata osoo hin nyaatin jireenya bareedaa dhiisi qoonqoo iddoo garratti hin nyaatin hamma aduu arraan tanaa kana jiranii kan sirra jiru dhiite ciisee si dhiite jedhe kunoo jireenya gadadoo akkanaa keessatti ummanni Oromoodha miidhaa garaagaraa irra gahaa jira sagalee akka nuu taatan miidiyaaleen idil addunyaa ummanni Oromoo aktiivistoonni Oromoo doktoraa fi piroofeesaroonni Oromoo kan biyya alaaf kan keessaatis sagalee akka nuu taatan obsaan isin gaafanna.